Shamarka funee kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota madda walaabuu miidiyaadhaa bakka jirtanitti nageenyi jaalalli keenya isin dhaqqabu isiniin jecha hangafoota dursuudhaan oduu isin dhageessifna. Ani kan isin wajjin turu falmataa roorroo MW irra. Ajajaan kuma waraana bilisummaa Oromootti dabalamuun isaa odeeffannoo keenya isa jalqabaati. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo iddoolee adda addaatti milkaa'aa jiraachuu isaa gabaasee jira. Mootummaan naannoo Amaaraa mootummaa naannoo Oromiyaatti waraana bilisummaa Oromoo hidhachiisa jechuudhaan yeroo qubatti qabu mootummaan federaalaa immoo mootummaan naannoo Oromiyaa hidhachiisuu isaa odeeffannoo qabu jechuudhaan ofirraa qolatee jira. Haaluma kanaan waraanni lola walloo irratti banamuu isaa dhagamee jira. Waraanni walloo irratti baname kun ammas waraana kallattii addaatiin ilaalamuu fi dhimma Oromoo fi Oromiyaa irratti fuulleffate ta'uu isaa jiraattonni naannoo walloo ergaalee isaanii dabarfachaa jiru. Amma gara oduu bal'inaattiin isin deebisaa kan isin wajjin turu falmataa roorrootti warroonni nu dhaggeeffachaa jirtan hundi keessanuu galatoomaa isiniin jenna. Ajajaan kuma waraana bilisummaa Oromootti dabalamuun isaa dhagamee jira. Lola guyyaa kaleessaa ganamarraa jalqabee haleellaa waraana bilisummaa fi mootummaa jidduu geggeeffamaa tureen ajajaan humna waraanaa kuma waraana bilisummaa Oromootti kan dabalame caaluma jechuun osoo hin taane wareegama gurguddaa erga kafalameen boodatti kallattiidhaan waraana bilisummaa Oromootti harka kennachuu danda'ee jira. Ajajaan humna kuma waraana bilisummaa Oromootti kan dabalameef erga waraanni wajjin karraa dirree qaabsootti dabalaman waraanni kuma tokko ol ta'an dirree qaabsoo bilisummaa Oromootti fuuldura qaabsoo geggeessaniin waraanni bilisummaa Oromoo mootummaarraa waraan 47 ol lubbuu isaanii yeroo dhabamsiisu isaan 30 ol ta'an immoo qaamaan miidhamanii jiran. Isaan irra caalaan immoo miliquudhaan kan dirree qaabsoo naannichitti bobbaafanin fiigichaan kallattiilee adda addaatiin kan baqatan ta'us maddeen ni addeessanii. Waraanni bilisummaa Oromoo ajajaa kuma kana kallattiidhaan kan harka galfate innaa ta'u isaan kallattiilee adda addaatiin wareegama kafalaa jiraniifis kallattiilee adda addaatiin akka mootummaan balaaleffatu sun taane isaan harka kennanii yookaan booji'amanis yaala barbaachisu gochaa fi jiraachuun isaa maddeen ni raggaa'isa. Keessaayyuu guyyoota darban keessatti kallattiilee adda addaatiin waraana bilisummaa Oromoo balleessuu danda'a jechuudhaan kallattii adda addaatiin naannoo Amaaraa fi iddoolee adda addaarraa waraana bilisummaa Oromoo irratti humna qaban hundaa bobbaasuun isaa waan yaadatamudha. Kunis ta'ee sun waraanni bilisummaa Oromoo guyyaadhaa guyyatti saffisaan Oromiyaa keessatti iddoolee adda addaa dhuunfachaa jiraachuun isaa dhagahamee jira. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa loloota guyyaa darban kana keessatti keessaayyuu kibba Oromiyaa Booranaa fi Gujii keessatti waraanni bilisummaa Oromoodha olaantummaa isaa kan gonfataa jiru ta'uu isaa beeksisee jira. Armaan dura waraanni bilisummaa Oromoo waraana kana ofirraan deebisu jechuudhaan hawaasni Oromoo idil addunyaa kallattiilee adda addaatiin dheephachaa turus garuu waraanni bilisummaa Oromoodha heddumminni murteessaa miti tarsiimoo qabsootti murteessaadha. Haqaaf falmachuu jechuun immoo yoomiyyuu immoo annaa kan jedhan ergaalee gurguddaa dabarsuun isaanii ni yaadatama. Waraanni bilisummaa Oromoo akkuma jechaa turanii fi dhaadachaa turaniin haleellaa hanga ammaatti miidhaan guddaan kisaaraan guddaan akka isaan dhaqqabnee fi gara mootummaatiin kisaaraan gurguddaan dhaqqabuu bira darbee kumaandaroonni gurguddoonis harka kennuudhaan waraana bilisummaa Oromootti makamaa jiran kan jedhu odeessi nu dhaqqabee jira. Haaluma kana waraanni bilisummaa Oromoo iddoolee adda addaatti milkaa'aa jiraachuu isaa jiddu galeessaa fi lixa Oromiyaa keessattis waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa waraana mootummaa irratti furachaa jiru tarsiimoodhaan akka ta'es gabaasee jira. Haleellaa kanaan wal qabatee yeroo ammaa kana heddumminaan waraana bilisummaa Oromootti humni mootummaa dabalamaa jiraachuu fi fedhii isaaniitiin harka kennaa jiran kan jedhus maddeen adda addaa ni raggaa'isa. Yeroo armaan duraa kallattiilee adda addaatiin waraana bilisummaa Oromoo balleessinee jirra gandoota 7 ol keessaa baafnee bilisoomsinee jirra jechuudhaan gama miidiyaatiin ergaaleen gurguddaan darbaa turan soba ta'uu isaa dhagamee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo kutaalee adda addaa keessatti tarsiimoo qaabsoo isaa jijjiiruudhaan inumaayyuu saffisa qaabsoo Oromoo dabaluudhaan waraanni bilisummaa Oromoo olaantummaa isaa dhugoomsatee jira. Kun immoo waan hojii qabatamaan agarsiisaa jirru jechuudhaan keessa beektonnii fi ergaalee isaanii dabarsanii jiran.
Kanaan wal qabachuudhaan ammasii Oromiyaa keessatti iddoolee adda addaatti qeerroo hidhaan itti heddummachuu isaa qeerroon Oromiyaa kallattiilee adda addaatiin ergaa isaanii dabarfachaa jiran. Waraana bilisummaa Oromoo deeggartanii waraana bilisummaa Oromootiif iccitii dabarsitan jechuudhaan giddu galeessaa fi kibba bahaa Oromiyaa akkasuma lixa Oromiyaa Harargee bahaa keessatti qeerroon hedduun mana hidhaatti guuramaa jiran jechuudhaan qeerroon komii isaanii dabarfatanii jiran. Hidhaa fi ajjeechaan tarsiimoo qabsoo Oromoo of duuban deebisuu jechuudhaan qeerroon Oromiyaa kutaalee adda addaa ergaalee isaanii kan dabarsan innaa ta'u waraanni bilisummaa Oromoo dhugaa falmata haqa isaatiif dhaabbata waan taateef inumaa qabsoo Oromoo ni finiinsa malee qabsoon Oromoo hidhaa fi ajjeechaan tasuma of duuba deebisuu hin dandeessu jechuudhaan ergaalee isaanii dabarfatanii jiran. Kuni kanumaan osoo jiru mootummaan naannoo Amaaraa mootummaa naannoo Oromiyaatti quba qabuu jalqabee jira jedhu keessa beektonni waraana bilisummaa Oromoo kan hidhachiisaa jiruu fi kallattii adda addaatiin deeggaraa jiru mootummaa naannoo Oromiyaatti kun immoo waan qabatamaan argaa jirru jechuudhaan ragaa tokko malee mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaatti quba qabaa jiraachuun isaa dagamee jira. Mootummaa naannoo Amaaraa wajjin ta'iinsaan ji'oota darban keessatti yookaan immoo ji'oota muraasaan duratti mootummaan naannoo Oromiyaatii fi mootummaan naannoo Amaaraa wal wajjin ta'uudhaan humna shanee ni balleessina jechuudhaan walii galteerra kan gahaa turan ni yaadatama. Amma immoo fallaasaniitiin mootummaan naannoo Amaaraadha humna waraana bilisummaa Oromoo cinaa kan dhaabbataa jiru mootummaa naannoo Oromiyaati jechuudhaan kallattiidhaan quba itti qabee jira. Marii guyyaa ilgaddaa godhame keessatti jedhu keessa beektonni keessaayyuu saffisaan dabaluu waraana bilisummaa Oromoo kutaalee Oromiyaa adda addaa keessatti ammantanaa gargaarsa guddaan gara mootummaa naannootii Oromiyaatti godhamaa jira jechuudhaan ergaa isaanii kan dabarsan innaa ta'u mootummaan federaalaa muummichi ministeeraa ammaa fi mootummaan naannoo Oromiyaa gargaarsa inni godhaa jiru qabatamaan waan hin argineef mootummaa naannoo Oromiyaatti rakkina kanarratti duulaa jira yookaan immoo waraana bilisummaa Oromoo hidhachiisaa jira jechuun dandeenyu garuu immoo mootummaan naannoo federaalaa mootummaan naannoo Oromiyaa hanga silaa fuuldura dhaabbachuu qabuun dhaabbanne jechuudhaan qeeqinsa dabarfatee jira jedhu keessa beektonni mootummaan naannoo Oromiyaa hanga silaa eeggamuu fi hanga silaa dura dhaabbachuu qabu mootummaan naannoo Oromiyaa waraana bilisummaa Oromoo afoon dhaabbanne ammaaf immoo deeggarsaan godhaa jiran tokkolleen garre jechuudhaan mootummaa naannoo Amaaraatiif qeeqisaan kaasaniif muummichi ministeeraa deebii deebise jedhu. Keessaayyuu yeroo ammaa kanatti hidhannoo guutuudhaan dirree qabsoo bilisummaa Oromootti waraanni heddumminaan dabalamuun isaa mootummaa naannoo Oromiyaa keessa iccitii jira jechuudhaan keessa beektonnii fi naannoo Amaaraa kallattiilee adda addaatiin dubbachaa jiru. Dubbiin kun hangam takka akka dhugaa ta'ee fi gadi fageenyaan wanti beekame tokkolleen jiru jechaadhaan sadarkaa ministeeraa irratti warroonni argaman dubbatanii jiran. Mootummaan naannoo Oromiyaas ta'ee mootummaan federaalaa waraana bilisummaa Oromoo wanti deeggaru tokkolleen jiru jechuudhaan uummanni Oromoos kallattiilee adda addaatiin diyaaspooraan ergaa dabarfachaa jiran. Haaluma kanaan Walloon keessatti lolli faannoon irratti banuun isaa dhagahamee jira. Oromoota Walloo falmattoota qaarratti eenyummaa isaaniitiif yeroo hedduu lolli kan irratti banamaa ture amma haala addaatiin lolli mootummaa naannoo Oromiyaatii fi finxaaleyyii naannoo Amaaraa humna faannootiin kan deeggarame lolli Oromoota Walloo irratti banamuun isaa yaaddoo keessa nu galchee jira jechuudhaan hawaasni Oromoo kutaalee adda addaa dubbatanii jiran. Falmattoota qaaqaabsaa'ota kaleessa lolaan deebisuun hin danda'amu dhimma walloo keenya walloo irratti namni tokkollee kan harkaan galfanne ta'uu isaa ergaaleen adda addaa darbanii jiran. Oromoonni Walloo sirnoota darban keessatti harka laatanii kan hin beekne ammas harka laannu jechuudhaan dhalattoonni naannichaa ergaalee isaanii dabarfatanii jiran. Oduu keenyarraa kan qabanne dhiyaannee asumarratti hin goolamnaa kan isin wajjin ture anfalmataa roorroo gara madda walaabuu miidiyaatiin waan nu dhageeffattaniin galatoomaa isiniin jecha odeessa biraa qabanne hanga dhiyaanutti asumaan nagaa koo isinitti dhaammadha.